qamarraa fakkeenyaaf yoo dhiqatan barni baate akkasuma hiyyummaanis yoo tattaafatan ni darate jaada keenya hawaan naga Ofilaan shakkarii gubbaa qubata gubbaa qubata gubbaa qubata gubbaa qubata Oromoon naruma walii qubata walii qubata walii qubata walii qubata Haga'u birraan haga'u birraan haga'u birraan haga'u birraan haga'u walargaan finfinnee ta'u shakkar haa ta'u milkii haa ta'u dhugaa Ofilaan shakkarii gubbaa qubata gubbaa qubata gubbaa qubata gubbaa qubata Oromoon naruma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركبوني جرجرتو أكم جرتو نجا جرتو فيا كيسني جواتو والحمد لله أنا برب لنا قاسين جدا دوتو تابي كبجمتوتا ساعدو شو جرتو نجمة عندي نجا كبكون فينجرا أسبه جرا بدني جرا دم بدني جرا تربيتكو فيديو بوستي قرا هنجرو يشودا Egaa maaliif baddee jettanii na gaafachuuf waa kudhan jechuudha wanni nuti hojjennu. Egaa kana ciniinanii jabaanneeti jechuudha kan itti fiinu. Egaa waan yaaddanii fi waan ni yaadda hundaa keessattuu Rabbiin isin bira haa dhaabbatu, isin wajjin haa jiraatu, isin faana haa jiraatu. Waliigaliisa kenniisaa Rabbi isinii haa taasisu. Kan bakka tokkotti daa'imeessu. Oromoo kiyya qaalii hundi keessanuu kan baha kan dhiyaa jirtu nagaa fayyaa keessanii. Egaa viidiyoo sa'aaduun qabattee jirtu waan xiqqishullee haa taatu laayikii sabskiraayib sheerii godhaa fi jajjabeessaan isin jedha. Egaa irra waan wal hubannaa dhabuutirraa mata duree kiyya qabattee dhufe jechuudha. Wal hubannaa dhabuurraa jechuudha. Namni kun yoo wal hubatee waa tolcha malee waan balleessu jechuudha. Yoo waliin hubatiin waa balleessa waan tolchuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf Oromoon kanallee gizee wal hubatee gizee walii galee gizee akkasitti irreecha irratti walitti qabamanii wajjin akkasii bareedan san gartanii jirtuumi. Akkasuma ilmi namaa hundinuu waliif gaariidha, waliif da'umuu qabaa, waliif qorichumuu qabaa jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyyaa anillee waan beekurraa isinillee waan beektanirraa naaf qoodaan yeroo hundumaa dhaamsa kiyya jechuudha. Yoo an tokko qorimoota komentii jala saadu kana barreessitee ta'a nan jedha na gorfadhaan isin jira. Kanaafuu bakka jirtan maratti nageenyi kan Rabbii kan jaalala kan milkaa'ina isin bira naaf haa jiraatu isin jira. Kanaafuu egaa wanta kamuu keessattuu wal hubannaadhaan walii galuudhaan waligalan alaa galanii jettama. Waligalan alaa galanii. Kanaafuu wantoota tokko wantoota argitanii sammuu namaa balleessan keessaa wal hubachuu dhabuun tokkoffaadha jechuudha. Kanaafuu Oromoo kiyya qaalii yaada kiyya kanallee na hubadhaatii laayikii sabskiraabii yoo isinitti tole dislaayikii garuu daawwachuun baay'ee barbaachisaadha. Ilaalaan isiniin jedha baay'ee namatti toltanii baay'ee namatti tola. Ani isinirraa baduu kiyyaaf dhiifama guddaa isin jedha. Amallee haasawa kana dhaggeeffadhaa. Haasawni kun baay'ee akkaan dinqisiifadha jira. Isin akkam dinqisiifattanii namatti tola baay'ee. Maaliif gorsa namaaf ta'a. Yeroo baay'ee ani maalirratti xiyyeeffadha beektu hanga wallaala kiyyatti namoota beekumsa qaban namoota argitee wallaalarraa nama ittisan wajjin yeroo kee dabarsuu barbaada. Bilbilaan haa ta'u maalirra haa ta'u barumsa waan naaf ta'uun barbaada jechuudha. Kanaaf ilma namaatti akkuma reef jedhee wal hubachuu dhabuun baay'ee miidhaa guddaa ilma namaatirra geessaa jechuurraa kan kaase jechuudha. Kanaaf mee jara kan haa dhaggeeffannu walumaan itti haa koofnu isinin jedha. Isinillee irraa waa barattan maaliif nama waa hubannaa osoo waliin hubanne dogoggora hamaatti galaniif jechuu barbaadeeti. Kanaafuu ani sirraa waa hubadha
Isini sirra waa hubattan. Anuma faana tura wanta kana dhaggeeffachuuf na faana turan affeerraa kiyya hanga dhumaatti. Dhaggeeffadhaa asuma cinaan isinii kaaya dhaggeeffadhaan isinii jedha. Egaa kabajamoo fi jaallatamoo kan hordofaa jirtan mana Sa'aduu Show like subscribe share godhu bum 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 video isaa isin jenna. Kanaafuu video daqiiqaa muraasa qabadheen dhufa guyyaarraan jechuudha. Hanga haalli nama mijaa'ee video hojjechuudhaaf qopheessuutti jechuudha. Wanti keessanuu like subscribe share godhuudhaan bira dhaabbadhu. Egaa akkuma isin jechuu barbaade TikTok keessa adeemnu, YouTube keessa adeemnu, Facebook keessa adeemnu yeroo miidiyaan tolee kanatti waan beekumsa nuuf ta'u waan argitee ofii keenyallee yoo wallaallee waan beekumsa nuuf ta'u haa hordofnu isiniin jedha. Waan irraa barumsallee fudhannu haa hordofnu isiniin jedha. Saniif like godha, saniif immoo share godha. Waan namni nama arrabsu kan namni nama arrabsu kan namni kabajaa nama arrabsu tokkotu beeytaa bakka dalagaatti dadhabaa olee galgalaan gara manaa galee. Wayita inni dhufee hulaarra gahu jaarteen isaa telefoona haasaa jirti. Dhaabbatee dhaggeeffachuu eegalee. Maal ati akkas goota? Tuwwaan namni hundi godhu irra hedduun nama waan akkanaa ni jaallata. Dhokatanii nama dhaggeeffachuun tun aadaa taatee jirti. Isiin booyaa haasoyti. Ani siin adda bahee akkamitti jiraadhaa? Ati natti mufattee akkamitti dhiheenaaf bari'aa jetti. Dhiira biroo haasoyisiisti. Kunoo innis akkuma kee kanatti shakke. Silaa akkamitti hin shakkine? Sii wal dhabee akkamitti dhiheenaa bari'a jechaa akkamitti hin shakkine? Duuba kam godhenni? Hulaa darbii ol seeni kaa. Haaya. Osoo salaama siin qara'een, osoo hiraata siin nyaatiin gara mana hirribaa seenee ciise. Achi booda isinis rafuuf dhuftee mana hirribaa seennaan uffata halkanii fudhatee mana hirribaatii bahe. Isii wajjin buluu diddaaf moo? Isii rifattee waan taatu wallaalte. Haaluma kanaan guyyaan 3 dabre. Guyyaa 3 kana salaamata sirratti hin qara'u, wajjinis hin nyaatu, wajjinis hin rafu, manuma galee baha. Yaa wanti akkanaa dhukkubaama. Akkanatti namarraa usuurra nama arrabsutu irra hoyya. Hedduu nama miidha wanti akkanaa. Booddummaan isaanii maal ta'e? Guyyaa 3 booda dirqimaan itti dhihaattee dubbiste. Haaya. Achi booda innis dallansuun ani maal sitti hir'ise? Anarraa maal dhabde? Yoo na hojii jiraachuu hifatte, yoo narraa gammachuu dhabde ammuma si talaaqa. Boru ganama gahee kee fudhattee gara barbaadde deemuu mirga qabda jedheen. Akkana namaa himuu gaarii kunoo. Isiin hanga ammaa waan takka hin shakkine. Badii takkas ofirratti hin beektu. Achi booda badiin kiyyamee maali? Naaf himee jettee yeroo hedduurra deebitee gaafannaan kadheen gada telefoonaan haasofsiistu kami? Kasii wal dhabee akkamitti dhiheenaaf bari'a jettuun eenyu jedhee gaafate. Achi booda isiin dubbii takka sun dubbateen lafaa kaatee telefoona ofii fuutee itti fidde. Kunoo laali nama awwaliin haasaa ture jetteen. Innis dallansumaan telefoona irraa fuudhee laale. Guyyaa 3 booda deebi'ee sa'a inni hojii irraa galutti lakkoofsa irratti bilbilame wayita laalu rifatee waan ta'u wallaale. Maaltu maalte? Isiin obboleessa wajjin haasawaa turte. Obboleessi akka haadha abbaa ta'ee kophaa isaa guddise. Isaan wal dhabanii? Isatu itti mufate. Isa araarfachuuf itti haasofti isiin. Obboleessa ofiitiin akkas jetti. Kana kunoo dhukkubni shakkii. Shakkiin balaa hedduu namaaf fiddi. Akkasi wanti beekamuu qabamoo namni waa malee lafaa ka'een shakku. Fakkeenyaaf namni telefoona isaa namarraa dho'isaa oolu yeroo hunda ni shakkama. Gariin namaa telefoona isaa jaartii bira dhiisee biraan ka'u. Dhalaanis akkasii hedduu. Yeroo hedduu namni dhiiraa yoo fuula haguuggatee of dhodho'isaa deemu haalaan shakkama. Namumatu akka shakkamuuf godha. Ammaas wayita telefoonni nama bilbilamu fuudhanii ba'uunis shakkii keessa nama naqa. Isaan lamaan jaarsaaf jaartiidha. Waan hunda dhodho'isaa ooluun gaarii miti. Yoo qalbii isii shakkii irraa qulqulleessuu barbaade telefoona itti bilbilamu isuma biratti haasa'uunis gaarii. Yoo maqoo jabduu isiin dhaga'uu hin qabne taate immoo dhiifama naaf godhii kun dhimma dalagaatii waan kanaati beekuun qabduu yoo jeenis numa ta'a. Isinis kana hubachuu qabdi. Yoo walitti dubbatan waliif hubachuun laaftuudha. Shakkiif karaa banuu irra dhugaa walitti himaa wal amantiin nagaan jiraachutu gaarii. Akkasi dubbiin. Dhaamsiin an qabu maalinni Oromootiyaa nama argitanii nama arrabsu kan nama xiqqeessu sheeriin godhina isinillee itti qaanfattanii rabbi biratti illee nama qaanfachiisan nama biratti illee nama qaanfachiisan garuu jechuudha warra barumsa namaaf ta'an warra beekumsa ofii namaaf qoodan sheer godhaafi laayikii godhaafi daawwadha isin fayyada haasofni sun isin fayyada waan ani hin beekne waa hedduu waan an baradhu hedduudha. Kanaafuu warri miidiyaa irratti ba'anii yaada isaanii nuuf ibsanillee barsiisota kennaa akkasitti sammuu keessatti qabadhaa. Sheer godha. Itti fufa viidiyoon isin laayikii gochuu hin irraanfatinaa isinin jedha. Hayyee akkasimi laayikii sabskiraayib sheerii gochuun affeerraa keenya haa ta'u isinin jedha.
egaa viidiyoo yeroo hundumayyuu qabadee dhufu keessatti laayikii sabskiraaybii sheerii naa godhuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Waan hojjedhu jettanii mata walaloo faanaa fidaa walaloo naa fidaa. Yeroo walaloo naa fiddan baay'ee tokko natti tola. Keessattuu walaloo shamarran Arabaa nuuf fidaa kottaa. Ayyee tole. Bye bye.